Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Kabajamtoota fi hordoftoota keenya iddoo garaagaraa teessanii kan daawwataa jirtan Baarik Multimedia Production qophii keessummaati. Keessummaan keenya guyyaa har'aa hayyuu seenaa fi saayikooloojiiti akkasumas barreessaa kitaabaati. Dargaggoo lafaa dhufaa fakkeenya dhaloota qubee Hamzaa Hajjaalooti. Egaa hayyee Hamzaa baga yaamsa keenya kabajjee gara istuudiyoo keenyatti dhufte sin jenna. Hayyee dura dursoo isinis galatooma gara istuudiyoo keessanitti nu affeeruu keessaniif hedduu isin galatooma alfaadhaa isin jedha isinillee. Mee jalqaba irratti Hamzaan eessatti dhalatee, eessatti guddatee, eessatti barate? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سابغ النعم وخالق الإنسان من بعد العدم الحمد ثم الحمد ثم الحمد لك حمدا كثيرا طيبا يا رب لك أعطيتنا خيرا كثيرا يا ربنا سترت عن كل الورى عيوبنا ثم الصلاة بعد والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الكرام الثابت الأبرار والرعداب ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجرى يوكان إيقالوتاتي رتا حمزة هاجي ألو أمان حسين درجي يوسف إبراهيم جنما كانين دالدي قدين بالي آنا سنانا غندا هرابوك أنانو هدورة جنموتي دالدي barreessaa kitaabaati. Kitaaba lama barreessuudhaan hagarratti dhaloota qubeetiif gumaachitee jirta. Kitaabni immoo kitaaba barreessuun kitaabni hogbarruudha. Hogbarriin immoo aartiidha. Aartii guddisuu keessatti ga'ee guddaa taphattee jirta. Rabbi sirraa jaalatu jenna. Mee jalqaba irratti namni tokko jechuudha waa hojjetuudhaaf nama gara hojii sanitti osoo hin seenne nama isa dura hojii san keessa turerraa laallata. Nama wayii fakkeenya godhatee achirraa ka'ee gara hojiitti seena jechuudha. Kitaaba barreessuu irratti eenyutu fakkeenya siif ta'e? Duraan dursoo gaafii ajaa'ibaa na gaafatte. Gaafiin kun naafis gaafiidha. Because maaliif yoo jette namoonni hedduun waan irraa laallatan fakkeenya godhatanii waa wayii hojjetanii addunyaa kanarratti illee agarsiisan. Namoonni gariin namoota ofumaa isaaniitii yaada kireetiivii jechuun ofumaa isaaniitii bu'uureessanii hojjetanii addunyaa kana fakkeenya kan ta'anillee jiranii. Ani yoo gara kiyyatti deebi'e jalqaba namoota wayii irraa fakkeenya fudhadhee osoo hin tahin haalli ani kitaaba sana keessatti barreesse haala baay'ee akkaan ulfaataadha. Because anis kitaaba barreessuudhaaf wantoota baay'eetu itti na kakaasaa ture. Library keessa galaa ture. Especially yeroon sun yeroo corona virusiti sa'aatii boqonnaa bal'aa qabu waan ta'eef librarytti galee librarytti kitaaba qo'achuu eegalee kitaaba innaa qo'adhutti waan baay'ee argee sanirraa kitaaba barreessutti dirqame. Kanaaf modeela kanaaf ta'e kitaaba dubbisuu kiyya malee namarraa laalladhee kitaaba kana barreessuudhaaf dirqameeti miti kitaaba dubbisee kitaabni na dirqamsiisee. Kitaabonni hedduun jechuun inni dubbisee kitaabota dubbise kan akka ani waa barreessuuf na dirqamsiisee kitaaba san modeela godhadhee isarraa ka'ee kitaaba kana barreessuu danda'e. Aartiin immoo siif maali? Aartiin naaf aartii jechuun jalqabumayyuu aartiin kennama. Aartiin uumamallee namni aartiitti kan dhufu eegale gaafa yaaduu eegale. Yaanni immoo deebi'ee aartii uume. Aartiin sun immoo deebi'ee yaada uume. Yaanni guddina uume. Yaannis deebi'ee guddina uume. Guddinni dammootu jireenya ilma namaatiif fooyya'insa fide yookaan jijjiirama fide jechuu barbaadeeti. Walumaa galatti aartii jechuun isa kana jechuudha. Kitaaba barreessuu irratti maaltu si kakaase? Kitaaba maaliif barreessite? Kitaaba barreessuudhaaf wanti itti na kakaase waa hedduudha. Jalqaba irratti ani fedhii yookaan intarestii kitaaba barreessee ittiin beekamtii argachuu hin qabu ture. Jireenya kiyya keessatti uumama kiyya keessatti yaadni illee tasumallee sammuu kiyya keessa waan akkasiin hin dhufne kitaaba barreessee ittiin beekamtii argadhaa yookaan kitaaba barreessee yookaan maallaqa ittiin argadhaa waan jedhu yaadni. Haa ta'uti kitaaba barreessuutti wanti na kakaase akkuma dura sii kaase yeroon ani kitaaba kana keessatti barreesse yeroo boqonnaa guddaa yeroo COVID-19 addunyaa weerare. Yeroo sana keessatti anis akka carraa ta'ee library galee library'n kunis mana kitaaba jamaa waa islaamaa jedhama masjida keessa jira. Mana kitaabaa kana keessa galee kitaabota baay'ee dubbisutti seenee kitaabota dubbisu kunni inna argu waa baay'ee
jechuun akka ani yaade sanitti ala faallaa kitaabota saayikooloojii kanneen dubbise especially gara amantaa ofiitti harkisuu deeman jechuun waan faallaa islaamummaa ta'e kan kitaabota saayikooloojii keessatti arge. Kanaaf kitaaba anis kitaaba saayikooloojii kan ragaa guutuu qabna amantaa keenya irratti barreessuu qabna jedhee kitaaba kana sunna dirqamsiisee kitaaba saayikooloojii barreessuu danda'ee jechuun. Meegaa kitaaba lama barreessite tokko kitaaba jijjiiramaa jedhama. Bara kam keessa eebbifame inni? Inni bara 2013 keessa. 13 na fakkaata magaalaa Baalee Roobee keessatti. Ji'a 8ffaa gaafa guyyaa lamaa eebbifame inni. Eeyyoo. Kitaabni kun kitaaba ajaa'ibaati kitaaba saayikooloojiiti gaa quraana hadiisaan dabalamee namoonni hedduun dubbisanii kattiin of jijjiiran hedduutu jira. Kitaabni kun kitaaba hawaasa biratti illee fudhatama guddaa argateedha. Meegaa kitaaba achiisillee kitaaba eenyu gadi jedhu kitaabuma isaan fakkaatu jechuudha kitaaba bareedaa wayii maxxansitee magaalaa Shaashamannee keessatti eebbisuun ni yaadatama. Meegaa miira hawaasa illee argitee jirta kitaabni kee kun hagam takka akka hawaasa biratti illee fudhatama argitee jirta jechuudha. Meegaa dhaloonni ammaa kun kitaaba dubbisuu fi barreessuu irratti hamileen isaa gaa hagam takka jettee yaadda hamileen isaa? Namni kamiyyuu akkaataa garaagaraatiin ilaala. Ani akkitti ilaalu dhaloonni ammaa dhaloota waa dubbisuuf akka waan hin kalaqaminiitti dhaloota of laaluu natti fakkaata. Because nuti ummanni islaamaa ummata waa dubbisuuf addunyaa kanarratti jiraateedha jechuun nahnu ummatu iqraa bal laa taqra ammatti nuti ummata waa dubbisaatiin garuu nuti dubbisaan jiru. Kanaaf ummanni dhaloonni ammaa kun hedduun isaa akkaan yaadutti dhaloota dubbisaati jedheetiin guutumaan guututti waan handara hin sararuufi haa ta'uti dhaloonni ammaa dubbisarraa baay'ee fagoo jiran. Numayyuu dabalatee dubbisarraa baay'ee fagoo jira. Osoo namoota asiin dura warroota sahaabaa namoota fakkeenya gurguddaa nuuf ta'an osoo ilaalle wallahi amanuu dhabuun nama rakkisa. Because seenaan isaan dubbisa irratti hojjetanii dabran seenaa hedduudha. Osoo dubbisan fa'aa kanneen muka karaarra jirutti bu'anii fa'aa lafa dhahan sahaabota keessaa namoota akkasiitu jira kanneen osoo kitaaba dubbisan dhoqee keessatti fa'aa lafa dhahan. Seenaa san kaasuudhaaf osoo hin taane dhaloota akkasiitu dabre garuu nuti amma maal jirraa sadarkaa sanirra jirraa waan jiru kanaafuu gaafiidha. Haa ta'uti dhaloonni ammaa dubbisarraa fagoo jira. Rabbi gara nama waa dubbisutti as nu deebisu nu haa taasisu jechuu barbaada. Amiin amiin maashaallah. Egaa ati gaa osoo kitaaba hin barreessin dura kitaaba akka malee akka dubbistu nutti himtee jirta. Achumarraa bu'uura saniin jechuudha kitaaba barreessuttis kaatee jirta. Meegaa faayidaa kitaaba dubbisuu gabaabsee nutti himi. Faayidaan kitaaba dubbisuun qabu maalidha? Egaa faayidaa kitaaba dubbisuu anis kitaaba kiyya lamaan irrattuu kaasee jira. Maaliifi faayidaa kitaaba dubbisuu hamma tokko dubbisee waan hin argeef kitaaba bal'achiin kitaaba jijjiiramaa irratti fi kitaaba eenyu gadi irrattis bal'inaan kaasee jira. Achirraas argachuu ni dandeessanii walaakiin gabaabseetiin kitaaba faayidaan kitaaba dubbisuu kitaaba baay'ee ta'uu danda'a osoo barreeffame. Kitaaba hedduutti hiikamuu danda'a garuu faayidaan kitaaba dubbisuu eenyummaa kee of si barsiisa. Jechuun eenyu akka taate eessa akka dhuftee fi eessarra akka jirtuuf eessa akka deemtu si beeksisa. Kitaaba dubbisuun kana irraa argatta. Fuulduratti maal akka godhuu deemtu sitti himaa jechuudha namni kitaaba dubbise. Addunyaa guutuu asuma gabaabsee mana kee keessatti yookaan iddoo kee keessa bakka ati jirtutti kan sitti agarsiisudha faayidaan kitaabaa. Egaa garaagarummaa nama kitaaba dubbisuu fi nama kitaaba hin dubbisne jidduu garaagarummaa akkamtu jira? Garaagarummaan nama kitaaba dubbisuu fi nama kitaaba hin dubbisne akka dachiif samiin addaan fagaata. Bayna samaa yoo wal arge. Akkana. Namni kitaaba dubbisuu namni hin dubbisne baay'ee garaagara. Sababni isaas namni kitaaba dubbisu eessa akka dhufe beeka. Namni kitaaba hin dubbisne eessa akka dhufes hin beeku. Waan godhuu deemus hin beeku. Maaliif akka dhufes hin beeku. Namni kitaaba dubbisu immoo faallaa isa kanaati jechuudha. Egaa maashaallah waan gaariidha. Ati gaa dargaggoo lafaa dhufaadha. Umrii kee kanatti gaa waan hedduu hawaasa keetiif gumaachitee jirta. Gara fuulduratti immoo hojii kana caalaa hojii guddaa sirraa eena jechuu barbaadeeti. Gara fuulduratti immoo hawaasa kanaaf maal gumaachuu yaada qabda? Waan dhaloonni qubee ittiin si yaadatu. Yoo namni kamiyyuu waa hojjechuu numa karoorsa, numa yaada. Sila akka yaadaa namuu jannata barbaadaa jedhamu nashiinni tokko. Namuu waa wahii hojjetuun barbaada garuu anis
bakka kaleessa itti ka'ee itti namni na beeku sanitti dhaabbadhaa osoo hin taane fuuldurattis waa hojjechuu ni yaada. Garuu maal hojjedhee dhufaa walumaan agarra. Yeroo muraasa keessatti waan ajaa'ibaa hojjedhee gadiin baha. Sunis maali ka jedhu gaafii isinitti ta'uu danda'a. Sanamma isinitti hin deemu. Because kitaaba barreessuu ta'uu danda'a. Kitaaba barreessuu ani mawaa wayii madaaleetiin hin godha. Kitaaba yoo barreessa ta'e kitaaba akkam barreessaa kitaabni sun haala yeroo irratti maalirra jira maal fakkaataa dubbifamaa jira moo dubbifamaa hin jiru. Wama amma sitti himaa jiru kana wal qabatee saayidiis jijjiiruun ni mala. Kitaaba barreessuu irraa gara saayidii biraattis jijjiiruun ni mala. Formulaa ofii keetii baafattee waan haaraa wayii kireetii gochuu dandeetta waan ta'eef formulaa jijjiiramuun ni mala. Kitaaba qofaan nan eegina waan biraatiin garuu dhufuudhaaf yeroo muraasa keessatti inshallah qophiidha jechuu barbaadeeti. Ayyaga maashaallah waan gaariidha kitaaba kee jijjiirama jedhu kitaaba duraa keessattis wantoota bateessite keessaa gaafii takka wayii si gaafadha. Karooraa fi kaayyoon maalidha akkamiin ilaalta? Karoorri maalidha? Kaayyoon hoo maalidha? Jara kana lamaan adda baasii nuyi. Kitaaba jijjiirama jalqabuma irratti peejii isaa irratti maal jedhee kaa'ee jira. Jijjiiramaan argamne jijjiirama fiduuf uumamne. Jijjiirama fiduuf kan uumamnee fi jijjiirama keessatti argamnee jira. Nu jechuun jijjiiramni nuti fiduuf deemnu suni maayin tokko namni karoora hin qabne waan godhullee hin beeku. Akkatti godhullee hin beeku. Kanaaf karoorri ilma namaa kamiyyuu irratti iyyuu murteessaadha. Dirqamas karoora malee waa wayii hojjechuu hin dandeettu. Karoora malee waa bakka wayiillee gahuu hin dandeettu. Galma yaaddu sani. Karoorri akka riqichaati jechuudha. Akka riqichaati. Akka riqicha irra deemtu isteeppiidhaan. Karoorri kunis bakka sadiitti qoodama. Kitaaba keessatti bal'inaan ilaaluu hin dandeettanii karoora yeroo giddu galeessaa, karoora yeroo gabaabaa fi karoora yeroo dheeraa jedheetiin kaahee jira. Isa keessatti bal'inaan achi keessaa ni argattu. Kaayyoon namootu jechuun kaayyoo jechuun akka nama mataati. Namni mataa hin qabne deemuu hin danda'u, jiraachuu hin danda'u even. Namni kaayyoo hin qabne innis jiraachuu hin danda'u. Namni kaayyoo hin qabne inni jiraataa hin jennuun du'aa dachiirra deemuu jennaan malee nama jiru hin jennuun. Because namni kaayyoo hin qabne akka nama xiyyaara yaabbatee eessa akka deemuuf bakka ga'u hin beekneeti. Xiyyaara yaabbateera. Eessa akka deemu hin beeku, garam akka deemu hin beeku, eessatti akka buulle hin beeku. Kanaaf kaayyoonis bu'uura hundee jireenya keenyaati jedheetiin akkasitti siif ibsuu danda'a jechuudha. Akkana jechuun kaayyoo dhabuun qilleensa irratti nama hambistii jechuudha. Akkasii namni tokko yoo kaayyoo hin qabaanne jiraachuu hin danda'u. Jiraachuu hin danda'u, never. Maashaallah gaariidha. Gaafii biratti yoo ta'u immoo namni tokko nama jedhamuudhaaf maaliin madaalama? Maaliin madaalamuu qaba jettee yaadda? Namni tokko nama jedhamuudhaaf maaliin madaalama? Namni biraas akka biraatti haa hiikkatu garuu akka ani itti madaalu maal irratti jechuu barbaadetti? Akka saayikooloojii keetitti namummaa waan jedhamu tokko jira bara. Namummaa yaa. Islaamas kiristaanas haa ta'u rahmata walii godhanii wal gargaaranii kun namummaadha. Akka namummaatitti akka ollummaatitti waan wal gargaaran yookaan waan walii godhan jechuudha. Namummaan kun maaliin ibsama? Namummaan wanni ittiin beekamuu fi wanni ittiin ibsamu akka kiyyatti waa lamaan jedhee yaada. Tokko namummaan amanamummaadhaan yoo amanamummaa qabaate namummaa qabaata. Tokko lammaffaa yoo amala qabaate namummaa qabaata. Namni amala hin qabne nama wajjin jiraachuu hin danda'u. Namni amaanaa hin qabnes hawaasummaa keessatti hirmaachuu hin danda'u. Kana namummaa jedheetiin ibsa akka kiyyatti. Bifa kanaan si ibsa. Ayyaga gaariidha. Meegaa xiqqoo duubatti si deebisa. Kitaabni kee kitaabni jijjiiramaa egaa jijjiirama kana irra deebinee wanni farsinuuf nama hedduutu kitaaba kanaan jijjiirame kanumaaf egaa kitaaba jijjiiramaa kana siif kitaaba jalqabaati. Jalqaba irratti mata duree kana maaliif filatte? Mata duree irratti biraa irratti maal barreesse? Kitaaba mata duree biraa irratti dhugaadha gaafii ajaa'ibaa na gaafatte. Kitaaba biraa irrattis barreessuu ni danda'a ture. Barreesses kitaaba jijjiiramaa dura kitaaba biraa barreesses. Akkuma dura sii kaase jalqaba irratti waa wahii gochuudhaaf waa wahii madaalee gamaggameetiin kan godhe. Kitaaba jijjiiramaa barreessuudhaafis waa wahii madaaleeti kan gochuu danda'e. Isa kana yeroo godhu kitaaba kana maqaa isaa filachuun dura kitaaba akkam barreessa. Awwala kitaaba seenaa barreessaa ture.
kitaaba seenaarraa kitaaba akkamtu yeroo ammaa kanatti nama fayyada kitaaba akkamtu nama barbaachisa kitaaba akkamtu namni irraa fayyadamuu danda'a haala yeroo wajjin waan jedhu laalee madaalee kitaaba saayikooloojii barreessuu qaba jedhee gara kitaaba saayikooloojiitti dabuu danda'e erga gara kitaaba saayikooloojiitti dabee immoo kitaaba akkam barreessa kitaabota saayikooloojii keessaa kitaaba akkam jalqaba kamiin ka'uu qaba ka jedhus laalee kitaaba jijjiiramaa filadhe because namni jijjiirama jechuun jijjiiramni bu'uura hundee jireenya keenyaati kanaaf ani kitaaba jijjiirama akkaataa itti ibsu qaba kitaabni lammaffaa kitaaba eenyutu eenyu gadi jedhus ni jira kitaaba jijjiirama bu'uura jireenyaatiin ibsa kitaaba eenyutu eenyu gadi abdachiistu onnachiistu jireenya keenyaati jedhee ibsa maaliif kana jedha jijjiirama jechuun ka'umsa eessaa akka dhufne akkamitti akka kaane eessaa akka deemnu akkamitti akka goonu nutti garsiisa kitaabni jijjiirama isa kanaan ibsa kitaabni eenyutu eenyu gadi nammootu eessaa akka kaane san eessaa akka deemuuf maal akka goonu san nu onnachiisee gara ce'umsa isa lammaffaatti isteeppii lammaffaatti nu ceesisa waan ta'eef bifa kanaan ibsuu danda'a jechuu barbaadeetti kitaaba jijjiiramaatii fi kitaaba eenyutu eenyu gadi illee. Maashaallah. Namni tokko gaafa waa hojjetu qeeqaa fi jecha namaa irraa bilisa bahuu hin danda'u. Akkuma yeroo deemsaaf ka'an gufuun nama dhooftu jechuudha. Waan hojjetamu kamirrattu jechuudha. Namni waan namaan jedhu hin dhabamu namni nama qeequ hin dhabamu waan akkanaati ati meegaa hojii hedduu hojjette wanni si mudate akka yaadannootti akka mudannootti wanni nutti himtu jira akka mudannootti wanni himu baay'ee jira sila himuun barbaanne malee dhiifachuutu irra khayriidha jedheetinii waa yaadeef malee namni waan haqaa waan adilii tokko hojjetu beekamaadha ni gufata mudannoo hedduus qaba because waan dhugaatti gufuu fi gufaan ni baay'ata waan ta'eef san malee illee galma gahuu hin danda'u namni san amanuu qaba ani amanee itti seene akka gufuun na mudatuu fi akka chaalenjii baay'ee kitaabni kun na gaafatu amanee itti seene saniif saffisaan hojjedhee hawaasa biraan gahuu danda'e kanaaf gabaabinumatti gufuuf gufaan hedduu jira garuu caaltu rabbumaaf osoo dhiifatan irra khayriidha jedheetinii yaada namoonni baay'een akka kitaaban barreessine kan na godhan jiranii kitaaban barreessu nu sodaachisaatiin even kitaaba barreessuun hin danda'amu jedhanii jala sadananii haga gahu takka gaheetiin jira jechuun garuu kana hundaan laallee waan jechaa fi gocha namaa laallee jechaa fi gocha namaa laalus madaalee laalee silaa na baasuun deeme sanii fi malee chaalenjiin baay'een ni jira jechuu barbaadeeti haa ta'uti sanan man dubbannu. Gaariidha haa ta'u yeroo dhiyootti hawaasni keenya wanni siin eeggatu jechuudha. Hamzaa waan akkanaatiin nu dhufaa jira jedhanii wanni si abdatan gaa maaltu jira? Ka abdatan rabbumaan. Ka abdatan rabbumaan akka hojiitti jechuudha. Nama tokko fakkeenyaaf mushida yoo taate yeroo yeroodhaan yoo waa gadhiiste namni akkasuma hawwiin eeggata. Kitaabas yoo ta'e bara kana kitaaba tokko maxxansitti baratti aanullee maxxansitti baratti aanullee namni ni eeggata hawwiidhaan. Akkanaa hojiin haaraa wanni hawaasatti hin dhufaa jirtu ni jira. Egaa kabajamtootaaf daawwattoota keenya ani akka jalqaba irraa ka'e bara 2013 irraa ka'e ramadaana irratti hojjechuudha kaayyoon kiyya jechuun ramadaana qofa irratti hojjechuu osoo hin taane waggarraa waggatti bu'aa waan hojjedhe san riizaaltii isaa kan argu ramadaanatti jechuu barbaadeeti. Bara 2013 ramadaana keessa torbee jalqaba kitaaba jijjiiramaa baalee roobe irratti eebbisiise sun bu'aa firii ifaajee kiyyaati jechuun bara 2014 kitaaba eenyutu eenyu gadi magaalaa Shaashamannee irratti ji'a ramadaanaa torbee jalqabaa irratti eebbisiise guyyama akkasii ji'a akkasii waggaa akkasii irratti eebbisiise bara 2015 maaliin dhufaa jirtaa waan jedhu sirriidha dhugaadha daawwattoonni keenya eeguu danda'anii ni dhufa abshiraa. Wanni dhufuun maali waan jedhu dammoo akkuma dura reef isinii kaase maali waan jedhu isiniin himu maalii fi saayidiin jijjiiramuu danda'a foormulaan isaa jijjiiramuu danda'a gara waan biraatti deebi'uu danda'a garuu nu dhufa rabbi umrii guutuu nu haa kaahuu rabbiin nama walitti deddeebi'u rabbiin nu haa taasisu malee inshaallah hojii haarawaan waan haarawaan waggarraa waggatti ni dhufaa jechuu barbaadeeti sun immoo maal tahaa yeroo masa wajjin agarra ramadaanuma irratti nu eegaa jechuu barbaadeeti. Suuraa kee kabeessisaa toora miidiyaa hawaasaa kanarratti kan maxxanfame irratti
gaafii takka ta'e dhiyaatee jira. Gaafiin suni mee kitaabuma Hamzaa kana karaa kamiin argachuu dandeenya? Akkamitti akka argatan simarraa dhageenya? Kitaaba kana haqiiqatti kaayyoon ani barreesseef akkuma calqaba irratti isinii kaasee biizinasa irratti xiyyeeffatu beekamtii argatuun osoo hin taane fedhiin kiyya wanti na keessa jiru sun akkamitti hawaasatti baha, hawaasatti erga bahee hawaasa akkamitti fayyadaa waan jirudha kaayyoon kiyya kan kitaaba barreessuuf jechuudha. Kanaaf as duras na gaafataniiran biyyoota alaarraayis kitaaba kana namoonni hedduun ni gaafatan karaa sooshaal miidiyaatiin dhugaadha. Gaafii keessaniif anis ifaajaa jira. Gaafii keessaniif sochiirra jira. Sochii san bu'aa isaa maal ta'a waan jedhu inshallah bifa isaa jijjiiree gara hard copy irraa gara hard copy dha yoo kakara turu soft copy ti jijjiiree hawaasa kana akkamitti fayyadaa waan jedhu kallattii saniinis isin bira ga'uu danda'a. Yoo sanis hin tahin jalqaba siriidhaanis baay'ee rincicaa ture. Sababni rinciceef immoo barataa waan ta'eef sochiidhaaf baay'inaan hayyamu ture yeroon ani qabu jechuudha. Kanaaf jalqabas kitaaba jijjiiramaa magaalaa Roobee keessattis baay'inaan kan gurgurame achitti dhumate kitaaba naannoo 1,500 olii maxxansa jalqaba magaalaa san keessaa osoo hin bahin dhumate. Namoonni tokko tokko kan magaalaa san dhufanii biyya biraarraa deemataniinis ni jiranii. Akkasii dhumate kitaabni eenyu jijjiiramaatii fi kitaaba maxxansa lammaffaatii fi kitaabni eenyu gadi kan magaalaa Shaashamannee irraas bifuma saniin dhumate garuu kitaaba jijjiiramaa xiqqoo isiin jira. Isa san yeroo fursaa argaddeetti yeroo boqonnaa argaddeettis hard copy biraas baasee isiniin ni gahaa Oromiyaa guutuu keessan ni babal'ataa ibin Oromiyaa miti Itoophiyaa gahaa Itoophiyaa miti Afrikaa worldii guutuudhaan ganaa naanna'uu deema inshallah yoo rabbii keenya biraa taate akka nu yaannu akka nu jennu rabbi haa taasisu waan nu yaanne akka nu yaanne walitti rabbi nu haa taasisu jechuu barbaadeetii kanuma. Maashaallah gaariidha. Kitaabni kun appilikeeshina ta'ee karaa websaayitii irrattis maxxanfamuu danda'a. Karaa telegiraama irrattis maxxanfamuu danda'a. Warroonni biyyoota adda addaa keessa jirtan inshallah yeroo gabaabaa keessatti akka kitaabni kun isin bira ga'u Hamzaan waadaa isinii seenaa. Inshallah. Hamzaa gara xumuraatti sagantaa keenya deemaa jirra. Nuufis gaa hawaasa keenya hawaasa bal'aa hawaasa isa jaalatu kanaa fi dhaamsa waliigalaa wanni dhaamtuu jiraate sararrii. Dhaamsa waliigalaa kan qabu namoota speeshaalii namoota eejii kiyya kanarra jiraniif dhaamsa dhaamuu barbaadan fi namoota jenereeshinii ammaa jiran kana salaamtaan kiyya bakkuma jirtanitti isin haala qabu isin jedha assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maaliif jalqabatti kaasuu dhabdee dhumarratti kaasee ka jiru hikmaa salaamtaa kana namni hin beekne malee waa baay'ee isa keessa jira. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jechi kun jedhu kun addunyaa irraa wanni ani hambifadhe akka waan hin jirretti jecha kana keessatti godhabamee dhumatee jira. Kanaaf san isinitti dhaammachuu barbaada. Inni lammadaa nuti dhaloonni ammaa keessattuu jenereeshiniin amma irra jirru kuni jenereeshinii qaroodhas jenereeshinii waan haaraa fiduu danda'us jenereeshinii waan garagaraa madaalee hubatee argee kaisilaa isa baasu hordofus. Kanaaf nuti dhaloonni ammaa kun haala yeroo amma irra jiru fakkaannee taanee argamnee gochaan agarsiisuu danda'u qabaanna. Islaamummaa maqaa qofaa miti. Islaamummaan kan ittiin galma gahuu dandeettu yookaan islaamummaa kan ittiin islaamummaa iyyuu ittiin beekuu dandeenyu hojii kan agarsiisuu dandeenyudha jechuudha islaamummaa. Jechaanis gochaanis agarsiisuu kan dandeenyudha. Kanaaf akka yeroo ammaa taanee fakkaannee addunyaa kanaaf waan haaraa gumaachuu danda'u qabaanna. Jenereeshinii ammaa kun waa baay'eedhaan jechuun akka waa baay'ee keessa jiru ni beeka. Jenereeshinii ammaa waa baay'eedhaan marfamee jira. Marhalaawwas jedhaniini wanta walakkatti argamudha jenereeshiniin ammaa kun. Ispeeshaalii namoonni dargaggummaarra jiran wanta walakkatti argaman. Wanti walakkaa ammoo marfamiitiin jira waa baay'eedhaan. Haasinni garagaraa amantiileen garagaraa fi raqni adda addaas isa marsee jira isa nyaatuudhaaf. Isa jala akkamitti bahaa waan jedhu dhammootu situ ilaallata. Waan karaa si baasa na baasa jetteetiin itti amantu yoo jiraate islaamummaa karaa haqaa hordofnaa jechuun wanti ani isinii dhaabachuu barbaadu gabaabinumaan yaa dhaloota ammaa jenereeshiniin ammaa waa baay'ee nu eeggata waa baay'ee fuuldura keenya jira. Kanaaf akka amma irra jiru kana taanee yeroodhaan wal qabsiifnee fakkaannee jenereeshinii dhufutti wanta ammaa kana dabarsuu danda'u qabaanna. Dhaloota ammaa kana dhaloota bakka afuritti qoodan. Dhaloota qubee, dhaloota dhibee, dhaloota dibbee, dhaloota bubbee jedhanii
bakka afuritti qoodan. Kana keessa ati kamii gaafii siif haa ta'u deebisa sima deebisa. Kanaaf nuti dhaloonni qubee dhaloonni ammaa kun carraa hedduu qabna. Wallahi nutu bakka amma jiru kana of hin beekne malee osoo ummanni kaleessaa maal keessa dabranii beekne hadha diqqoo kolfinee guddoo boonna ture. Maaliif jennaan ummanni asiin duraa ummanni fakkeenya gaarii nuuf ta'anii dabran haalota amma carraa amma nuti arganne kanan arganne. Nuti dhaloonni ammaa kun carraa baay'ee qabna. Carraa baay'ee argannes garuu carraa arganne kanatti haa fayyadamu. Bar ummanni asiin duraa mobaayila amma itti fayyadamnu kanan arganne, kompiitaran arganne, kitaaba barreessuudhaafis ta'ee kitaaba dubbisuudhaafis carraa haganaan arganne. Ummanni asiin duraa carraa baay'ee dhiphaa qaban garuu akkasittuu seenaa gurguddaa addunyaa kanaaf fakkeenya gaarii ta'uu hedduu dalaganii dabran. Nuti garuu carraa baay'ee arganne. Haalli jireenya guutuun nuuf salphatee nuuf laaffifamee kanatti fayyadamaa hin jiru. Kanaaf akka yeroo ammaa kanas taanee waa baay'ee nu tahee jira. Isa kanaan taanee dhaloota dhufuuf jenereeshinii nu duubaa dhufuuf fakkeenya gaarii ta'uu qabna isin jedhee isinitti dhaammachuu barbaada. Tanuma. Meegaa dhuma irratti miidiyaa keenyaafoo dhaamsi dhaamtu maaltu jira? Hawaasni miidiyaan jaarraa kana keessa yookaan humni guddaan har'a gaara sochoosu ka addunyaa guutuu to'atuu danda'u humni guddaan miidiyaadha. Nullee jajjabeessuu qabdanii hawaasa keenyaaf gaa. Dhugaadha hawaasa keenya hawaasni islaamaa biyya keessaa fi biyya alaas jirtan dhugaadha miidiyaan lafee duudaati. Kana jechuun ni beektan lafeen duudaa maal akka ta'e. Yeroo ammaa kana keessatti yeroo addunyaan saffisa olaanaadhaan deemaa jirtu kana keessatti nutis saffisa olaanaadhaan deemuu danda'uu qabna. San saffisa olaanaadhaan deemuudhaaf namoota miidiyaan bu'uura hundeedha. Kanaaf isin san keessaa tokko miidiyaan Baarik Multimedia Production jedhamu miidiyaa reef dhalatee jiru. Dhalatee jira garuu. Dhalataa kan jiruuf wantoota baay'eetu isa barbaachisa. Akkuma namni kamiyyuu dhalatee kunuunsa barbaadu miidiyaan kun kunuunsa barbaada. Akkuma namni kamiyyuu dhalatee soorata barbaadu miidiyaan kunis soorata barbaada. Kanaaf maal jechuu barbaade? Hawaasni miidiyaa kana hordofaa jirtanis ta'ee hawaasni addunyaa kanarra jirtan miidiyaa kana wanni isin soorata gochuu ni dandeessan like, share, subscribe yoo gootan miidiyaa kanaaf shoora olaanaa taphatanii jirta. Wanni miidiyaan kunis isinirraa barbaadu kana isin kana goonaaniin akka nama dhaamsa tokko nama biraatiin gahee ajrii itti herreegateeti akkuma Rasuulli sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau aaya jedhan. Da'waan yookaan dhaamsi gaariin miidiyaa kanarraa dabru tokkoch ati isa saniin sababa taatee sheer gochuun obboleessa kee biraan gahuun akka nama ballighu anni jecha rasuulaa kana geesseetitti laakkahamaa. Kanaaf miidiyaa kana cinaa haa dhaabbannu haa jajjabeessinu isaan waan silaa miidiyaan barbaadu kamiinuu cinaa haa dhaabbannu isin jechuu barbaada. Galatooma. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya iddoo garaagaraa teessanii kan daawwataa jirtan Baarik Multimedia Production qophii keessummaati. Sagantaan keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Qophii biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa horaa bulaa eebana.